Nagaa akkam jirtanii baga gara Nagaata Akaadaamii nagaadhaan deebitanii dhuftanii har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin Nagaata Akaadaamiin isiniif qabatee dhufeera jechuudha. Maalidha kan barannu? Gaaleewwan baay'ee isin barbaachisuu danda'an. Baay'ee isin barbaachisuu danda'an afaan Ingiliffaa keessan ol isiniif guddisuu danda'anii jechuudha. Kanaaf chaanaaliin kun yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin akkasumas ammoo afaan Amaariffaa afaan Oromoffaa kan irratti barattanidha. Kanaaf seenatoo ilaalaa viidiyoowwan hedduu hojjennee jirra jechuudha. Kanaaf maalidha kanarra barannu gaaleewwan 6 baay'ee isin barbaachisuu danda'anidha jechuudha. Na waliin turuu keessan hin irraanfatinaa. Viidiyoo yoo isinitti tole laayik godhaa. Hiriyoota keessaniif illee ni fayyada jettanii yoo yaaddan ammoo sheer gochuudhaan nu gargaaruu dandeessu jechuudha. Okay, yaada soo qabaattan koomentii irratti nuuf barreessaa. Amma maalidha? Comb hair jedha tokkoffaan fakkeenya comb hair jedha. Maal jechuudha? Mataa filachuu jechuudha. Mataa filachuu maal jedhama? Mataa filachuuni comb hair jennaa jechuudha. Fakkeenyaan ilaalla. Fakkeenyaaf I comb my hair every morning jedha. I comb my hair every morning. Ani ganama rifeensa koo nan filadha. I comb my hair every morning. Ani ganama kamiyyuu jechuudha. Yeroo hundaa jechuudha. Maal godha? Mataa kiyya na filadhaa jechaa jira. I comb my hair every morning. All the time. Maalidha kun am? Comb kan jedhu tan akka ilaaltani. Comb my hair every morning. Ganama kamiyyuu kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, bareeda. Ammallee mee fakkeenya lammaffaatiin ilaala. He combs his hair before school. He combs his hair before school. Inni mana barumsaa deemuun dura maal godha? Rifeensa isaa filata yookaan sirreessata jechuudha. Comb yoo jennu filata yookaan sirreessata jechuudha. He combs his hair before school jedha. Inni mana barumsaa dura rifeensa isaa sirreessata yookaan filata kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Mee fakkeenya sadaffaa fireeziiwwan yookaan gaaleewwan kamiyyuu sadii ilaala. Maaliif akkas yoo ta'e ifa isinii ta'a deema. Sirriitti akka ifa isiniif ta'uuf jechuudha. Maal jedha? She combs her hair slowly. She combs her hair slowly. Isheen suuta jette yookaan suuta rifeensa ishee filatti yookaan sirreessatti. Isheen suuta rifeensa ishee filatti. She combs her hair slowly kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Amma mee lammaffaa yaa ilaallu. Mee lammaffaa maal jedhaa? Water the plants jedha. Mee kana beektu maal jechuudha mee? Water the plants. Kun maal jechuu isinitti fakkaate? Amma warri beektan bareeda. Warri hin beekne immoo bishaan obaasu, biqiltuu bishaan obaasu. Biqiltuuwwan bishaan obaasu maal jennaa? Water. Water the plants. Water jechuun water yoo jennu bishaan jechuudha miti. Bishaan obaasuu jechuun illee afaan Ingiliffaatiin maal jechuudha? Biqiltuu bishaan obaasuu jechuun water the plants. Biqiltoota bishaan obaasuu water the plants jennaa jechuudha. Mee fakkeenya yaalaadha. I water the plants every morning jedha. Sorry, I water the plants every evening. Ani galgala hundaa biqiltoota bishaan obaasa. Ani galgala hundaa biqiltoota nan obaasa. I water the plants every morning, every evening. Yeroo kamidha isin kan obaastan bishaanii? Biqiltoota qabdan jechuudha. Yoo galgala ta'e I water the plants every evening jechuu dandeessan. Ganama yoo ta'e I water the plants every morning. Yeroo ganama yeroo hundaa kan obaastan yoo ta'e jechuudha. So lammaffaan immoo maal jedhaa? Fakkeenyi lammaffaan he waters the plants in the garden. He waters the plants in the garden. Inni iddoo biqiltuu keessatti biqiltoota obaasa. Oddoo jechuudha miti. Oddoo keessatti jechuun garden jechuun akka oddooti. Kanaafiyyuu inni oddoo keessatti biqiltoota obaasa. Maal obaasa? Bishaan obaasa. Water the plants jennaa jechuudha. Okay. Inni biraa immoo fakkeenyi sadaffaan we water the plants together. We water the plants together. Nuti waliin biqiltoota obaasna. Nuti waliin biqiltoota bishaan obaasna. Nuti waliin biqiltoota
bishaan obaasnaa kan jedhu. Kanaafiyyuu amma asirratti akka laaltan fireeziin haaraa akka laaltan barbaade maalidha? Water the plants kan jedhu yookaan bishaan obaasuu, biqiltoota bishaan obaasuu kan jedhu akka laaltaniifi jechuudha. So the third one is inni sadaffaan ammoo wash the dishes. Wash the dishes maal jechuudha? Saayiniiwwan yookaan wantoota nyaataa kana dhiquu jechuudha. Saayiniiwwan yookaan wantoota nyaataa kana dhiquu jechuudha. Amma fakkeenya yoo ilaallu I wash the dishes every night. I wash the dishes every night. Ani halkan hundaa saanii nan dhiqa. Egaa nyaattee booda jechuudha. You need to wash your dishes every night. Amma I wash the dishes every night. Ani halkan hundaa yookaan galgala yeroo hundaa saanii nan dhiqa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Wanta irratti nyaatan wantoota sanniin dhidhiquu jechuudha. Wash the dishes yoo jennu jechuudha. Okay, the second example, she washes the dishes after lunch. She washes the dishes after lunch. Isheen nyaata booda yookaan ammoo laaqana booda saanii dhiqxi. Isheen laaqana booda saanii ni dhiqxi jechuudha. Isheen laaqana booda saanii ni dhiqxi. She washes the dishes after lunch kan jedhu jechuudha. Okay. Sadaffaan ammoo they wash the dishes together. They wash the dishes together jedha. Isaan waliin saanii dhiqu. Isaan waliin saanii dhiqu. They wash the dishes together. They wash the dishes together. Isaan waliin saanii dhiqu kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, baay'ee gaariidha. Okay, inni biraa immoo phrasein afraffaan maal jedha? Sweep the floor. Sorry, sweep the house. Sweep the house jechuun mana qulqulleessuu jechuudha. Mana qulqulleessuu. Akkanatti haxaa'uu wanta bishaan qabuun haxaa'uu osoo hin taane akkanumatti wanta gogaadhaan qulqulleessuun ni jira miti. Akkasitti haxaa'uu jechuudha. Mana qulqulleessuu jechuudha. Fakkeenyaaf I sweep the house every morning jedha. I sweep amma phraseewwan har'a isiniif fidee dhufe yeroo baay'ee kan irra deddeebinee gochuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf baay'ee isin fayyadi jedhee yaadee jechuudha. Kanaaf irra deddeebi'aa fayyadamaa practice godhaa namoota waliinis. Akkanatti amma fakkeenya warroonni biyya alaa jirtan hojiiwwan kana irra deddeebitanii wanta hojjechuu dandeessan jechuudha. Amma fakkeenya for example maal gochuu dandeessanii mataa keessan filachuu akkasumas ammoo water the plants yoo biqiltoota kan sirriitti wanti jettan yoo ta'e water the plants jechuu dandeessanii wash the dishes kana yeroo baay'ee saaniiwwan ni dhiqama keessattuu warroonni biyya Arabaa maal jettan afaan Ingiliffaa keessan barachuu barbaaddan yaada keessan keessatti iyyuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf osoo saayinaa maal dhiqaa jiraattanii I'm washing the dishes. Ani amma saanii dhiqaan jira. Sammuu keessan keessatti akkasitti yaadaa deemtanii jechuudha. I sweep the house. Ani amma mana qulqulleessaan jira. Jechuu barbaaddan I am sweeping the house. Wanta akkanaa kana jiruu keessan wal qabsiisaa deemtanii jechuudha. I sweep the house every morning yoo jedhu ani ganama hundaa yookaan ganama mana qulqulleessa. I sweep the house every morning. Ani ganama yeroo hundaa mana nan qulqulleessa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, fakkeenyi lammaffaan ammoo he sweeps the house quickly. He sweeps the house quickly jedha. Inni saffisaan mana qulqulleessa. He sweeps the house quickly. Inni saffisaan mana qulqulleessa kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay, inni sadaffaan ammoo we sweep the house on Saturday jedha. We sweep the house on Saturday. Nuti guyyaa sanbataa maal goona jedha? Mana qulqulleessina. Nuti guyyaa sanbataa mana qulqulleessinaa jechuudha. Okay, baay'ee gaariidha. Inni shanaffaan ammoo make the bed jedha. Make the bed. Make the bed jechuun maal jechuudha? Algaa afuu jechuudha yookaan siree afuu. Siree sirreessuu ni jira miti? Siree sirreessuu ni jira. Siree sirreessuu yookaan ammoo siree afuu. Amma fakkeenyaaf ganama eega kaatanii booda maal gootan? Siree keessan aftaniitoo sirreessitaniitoo baatu miti? Akkasitti make the bed jedhama jechuudha. Algaa siree keessan afuun make the bed jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf I make the bed every day. Ani guyyaa hundaa siree nan afa. Yookaan siree nan sirreessa. Ani guyyaa hundaa siree nan afaa. I make the bed every day. Ani guyyaa hunda siree nan afa kan jedhu agarsiisaa jechuudha.
Okay, lammaffaan immoo she makes the bed in the morning. Isheen ganama siree afti. She makes the bed maal jedha? She makes the bed in the morning. Isheen siree ganama maal gooti? Afti. Yookaan sirreessatti jechuudha. Isa agarsiisa. Amma immoo fakkeenyi sadaffaan maal jedha? They make the bed together. They make the bed together jedha. Isaan waliin siree sirreessu. They make the bed together. Isaan waliin siree afu. Isaan waliin siree afu kan jedhu jechuudha. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Ngaataa akaadaamii keenya iddoodhuma jirtanitti like, share godhaa, yaada keessan nuuf barreessaa. Viidiyoowwan isin akka hojjetamu barbaaddanis isiniif hojjannaa. Sooshaal miidiyaa garaagaraatiin nu dubbisuu dandeessanii yoo barachuu barbaaddanis jechuudha, rakkoon qabu. Kanuma bakkuma jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Baay'ee isin jaalladha. Nagaa nuuf ta'a.